Shama akkam nagaa jirtu ani yoobsan Abbeetii yoobsan argu YouTube channel like share subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jechuu barbaada. Egaa yeroo baay'eedhaaf barnoota afaan Oromoo qubee dhagaa zaattii fi akkasuma barnoota sirna gadaa saayinsii walsimataa fi saayinsii naannoo akkasumallee oduuwwan nama dinqisiisuu fi seenaawwan babbareedoo ta'an muraasa isaanii yeroo darbe keessatti yoobsan argu YouTube channel keessatti isiniif hojjedheen jira. Yeroo har'aa immoo YouTube yoobsan argu isa jedhu sana yoobsan miidiyaa kan jedhutti jijjiireen jira. Asumaan hundi keessanii warreen na deeggaraa na jajjabeessaa jirtan guddaa galatoomaa ulfaadhaan isinii jechuu barbaada. Warreen caal jettanii bira darbitan immoo subscribe gochuu hin dagatinaan isinii jechuu barbaada. Isiniin kaffalchiisu waan ta'eef kanaatiif barra immoo barnoota gadaa kutaa tokkoffaati. Egaa kutaa tokkoffaa gaafa jennu baay'een gad deebinee kutaa tokkoffaa daawwannaa yookiin barannaa jechuu dandeessu. Haa ta'uyyuu malee haalli inni ittiin qophaa'ee jiruu fi haalli nuti ittiin dur barannee dabarre garaagarummaa ni qabaatu jechuudha. Dur kan nuti keessatti baranne waaqaa keessatti argaa yookiin immoo oduuwwan to'anta adda addaa keessatti dhaggeeffachaa turre malee tartiibaan akkaataatti daa'imman barsiisan barannee hin dabarre. Haa ta'uyyuu malee baay'een keenya immoo yoo ofii keenya daa'ima ta'uu baanne daa'ima manaa ni qabna waan ta'eef haala ittiin daa'ima bashannansiisaa fakkii ilaalchisaa barsiisnuun qabatee dhufee jira waan ta'eef yoobsan miidiyaa like share subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin jedha. Egaa garuu barumsa kootti gaafa darbu beenuu ni duullaa kan jedhurraa jalqabna. Beenuu ni duullaa jedheetu haalota inni ittiin daa'imman barsiisudha. Beenuu ni duullaa kan jedhu kunuuti haalli inni xiyyaan argisiisu tartiiba kanaan deema jechuudha. Xiyya kanaan gaafa deemnu beenuu ni duullaa jedha. Jalqaba irratti oduuwwan yookiin immoo akka to'anta itti yeroo qophaa'u manaa fi mana aara baasaa jirti. Manni maal baasaa aara ibiddi yoo ba'u aara baasaa aarri immoo isa lixaa samii lixaa samiidhaa maaltu bu'aa duumessa uumamaa duumessi immoo maal buusaa rooba buusaa roobni eessa lixaa roobni lafaa maaltu ba'aa marga maaltu dheedaa sa'aa fi waatii yeroo ta'an sa'aa fi waatiin immoo waatiin maal taati ni guddatti gara kamitti gara goromsaatti jedheetu tartiiba kanaatiin deema jechuudha. Beenuu ni duullaan haala kanaan daa'imman barsiisuu dandeenya. Akkasuma sangoota sadan seenaa sangoota sadanii baay'een keessan ni beektu barreeffama isaa kun cinaa kanaan isiniif ni dhoobaa. Seenaa sangoota sadanii gurraacha adii fi burree kan jedhamu haala isaaniittiin tartiiba gurraacha adii burreen kun jiraatanidha. Sadan isaanii waliin jiraatu guyyaa tokko keessa garuu waraabessi haala ittiin tokko tokko isaanii nyaatu kana waan dhabeef eenyutti yakka odeessaa yookiin immoo tokko isaanii mari'ateetu nyaachuudhaaf adda isaa akka ba'anii fi waraabessi sangaa gurraachatti hasaaseetu maal jedhaanii haala ittiin warreen adiirraa lamaan isaaniirraa addaan bahu yookiin immoo sangoonni lamaan sangaa adii of biraa ari'an itti himaa jechuudha. Sababni isaa immoo sangaan adii fagootti waan mul'atuu fi sangaan adii kun hammeenya isin irratti hojjetaa jira. Isiniin kan biraan ilaalee dhufe akkasiin nyaannee isa biraan yaadu warreen kunis immoo lama ta'anii hiriyyaa isaanii isa adii kana of biraa ari'u. Yeroo sana isa adii sana qofaatti argatee waraabessi maal godhe sangaa adii nyaate. Sangaa adii erga nyaate immoo ammas deebi'ee gurraachatti mee waraabessi sangaa gurraachatti ammas hasaaseetu eenyuun isa burreedhaan akka inni of biraa ari'udha. Sangaan burree kunillee gurraachadhaan akkaataa inni qofaatti isaan baasu itti hima jechuudha. Sangaan burree of biraa ari'a jechuudha. Sangaan gurraacha ammasii sangaan gurraacha erga burree of biraa ari'ee waraabessi kun guyyaa isaa eeggatee qofaatti burree kana qabatee haala salphaatti isa miidhuu hin danda'u qofaadha waan ta'eef waraabessi sangaa burree kana nyaate. Sangaa burree kana erga nyaatee waliin booddee ammas maal godhanii isa gurraacha qofaatti argataniitu sadan isaanii tokko tokkoon addaan baasuutiin akkaataa isaaniitti nyaatanidha jechuudha. Kanaaf waraabeyyiin sangaa gurraachas nyaatan sadan isaaniiyyuu nyaatan tokkummaa dhabuun tokko tokkoon nama nyaachisa yookiin bineensa nama nyaachisa. Hammeenya walirratti yaaduun kan jedhuu fi haala ittiin barumsaaf ta'utti qophaa'edha jechuudha. Inni kan biraan firooma abbaa yookiin immoo maatii keenya keessatti haala kamiin firooma yookiin fira dhiigaa ta'an akkaataa kamitti akka wal barsiisuu dandeenyudha. Abaabilee yookiin abbuu turroo kan jedhamu kun akaakayyuu buuduraa jechuudha. Abaabayyuu abuubboo isa taansee jirudha. Akaakayyuu yookiin akaakoo tartiiba isaaniitiin kunoo
abbaarraa kaanii jechuudha. Abbaarraa kaanii asii ol gaafa deemsisnu jechuudha. Abbaadhaa akaakayyuudhaa abbaa keenyaa jechuudha. Abbaan abbaa keenyaa immoo akaakayyuudhaa. Akaakayyuun keenya immoo akaakayyuu abbaan akaakayyuu keenyaa immoo abaabileedha. Abaabilee keenya jenneetu kan nuti lakkaa'achuu dandeenyu. Tartiiba kanaatiin daa'imman barsiisuu illee ni salphata jechuudha. Isaanis immoo abbaa tokkoffaan abbaa yookiin ilmi yeroo baruuf jedhudha. Ilmarraa ka'ee abbaa ga'ee adaadaa obboleettii abbaa keenyaa abeera yookiin wasiila abbaa guddaa inni immoo obboleessa abbaa keenyaaf obboleettii abbaa keenya adaadolee keenya jennaan jechuudha. Adaadaa keenya wasiila keenya jenneetu ilmaan keenyatti maadeen ilmaan keenyarraa immoo abbaarraa akaakayyuurraa abaabayyuurraa abaabilee jenneetu asii ol deemsine lakkaa'uu dandeenya jechuudha. Kanaaf haala kanaan ijoollee yookiin daa'ima barsiisuu dandeessa jechuudha. Firooma abbaa keenyaa keessatti obboleettii abbaa koo abeera yookiin obboleessi abbaa koo abbeera yookiin wasiila kootii, obboleettiin abbaa koo adaadaa kootii, haati abbaa koo akkoo kootii, abbaan abbaa koo akaakayyuu kootii, akaakayyuun abbaa koo abaabayyuu yookiin abbuubboo kootii, abaabayyuun abbaa koo immoo abaabilee yookiin abuu turroo kootii. Isa dhumarraa jechuudha. Haala kanaatiin daa'imman barsiisuun nuti tajaajila. Inni kan biraan firooma haadha keenyaati. Firooma haadha keenyarraa gaafa kaanu sunooti intalarraa kaanu yookiin dubararraa gaafa kaanu adaadaa yookiin haboo yookiin immoo areera kan jedhamtu obboleettii haadha keenyaati jechuudha. Adaadaa keenya jechuun obboleettii haadha keenyaa eessuma abbuyyaa yookiin immoo obboleessa haadha keenyaadha. Intalarraa yookiin mucaarraa kaanee haadha keenya arganna. Haadha keenyarraa akaakayyuu yookiin akaakoo abbaa haadha keenyaati. Abbaan abbaa haadha keenya akaakayyuu yookiin abuubboo keenyadha. Abuubboo keenya booddee abaabilee yookiin abuu turroo keenya isa dhumaa yookiin isa garas fagaatu jechuudha. Kun haala kanaatiin barsiisuu ni dandeenya jechuudha. Isaanis immoo firooma haadha keenyaa jennee gaafa barsiisnu obboleessi haadha koo eessuma yookiin abbuyyaa kootii, obboleettiin haadha koo adaadaa haboo areera kootii, abbaan haadha koo akaakayyuu kootii, haati haadha koo akkoo kootii, akaakayyuun haadha koo abaabayyuu yookiin abuubboo kootii, abaabayyuu haadha koo immoo maal ta'an abaabilee yookiin abuu turroo kootii jenneetu daa'imman barsiisuudhaaf nu mijataa jechuudha. Inni kaan dhugaafi dharadha. Dhugaaf dhara jechuun dhugaaf sobasa jennudha. Haala ittiin daa'imman barsiisuun keessatti kunuuti namni jala jiraate tabba gubbaarraa dhagaan gadi konkolaachuudha yookiin mukkeenii fi haalota jala jiran akkaataan itti miidhuu danda'u dhugaaf soba goone itti maadeemu dhugaaf dharaan haala kanaatiin yeroo itti himnu kunoo tartiiba isaanii ittiin deemaa jiran dhugaan maal godhee dhugaaf sobni waliin deemaa turanii isa booddee tabbarra ga'anii wal biraatti hafaa yookiin immoo dhagaan warqee argatee warqeen immoo dhugaan immoo warqee baatee dhara bira deemee yeroo ol ba'aa jirudha kunuuti dhugaaf dhara bira warqee argatee kana fudhatee gara dharaa yookiin gara sobaa kana deemaa jira. Isa booddee immoo dhugaan irratti dhagaa konkolaachisee akka inni du'u yookiin immoo akka inni warqii sana of harkaa buusullee inni taasisuu fi yeroo san dhagaan tabbarraa konkolaatee san eenyuun dhugaatiin akka inni kuffisee ajjeesee yeroo haala kanaatiin daa'imman barsiisuudha dandeenya jechuudha. Dhugaan dhara ajjeesee yookiin dhugaan dhagaan dhara ajjeeseetu gara sobni akka fudhatuuf illee akkaataan ittiin affeeraa turee fi kan kana fakkaatan keessatti ilaaluu ni dandeenya jechuudha. Amma ammaatti kan ilaalle kan kutaa tokkoffaa barannoo sadaffaa isaatii yoo isinitti tole yoo obsan. Jiraadhu mee atis jiraadhu jireenya kee. Nadiisi haa jiraadhu mee atis jiraadhu jireenya kee. Ani barii of ta'a malee yoomu siin ta'uu tokkollee. Ani barii of ta'a malee. Yoomu siin ta'uu tokkollee. Nadiisi haa jiraadhu mee atis jiraadhu jireenya kee. Nadiisi haa jiraadhu mee.